السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجرتني وردفتوتا في كبجمتوتا channel رزانتوب channel لكن channel كيسن وردفتوتا في كبجمتوتا كيا channel كنا سبسكرايب كودا بوتا ديمتو سن قبان توقع سنين جدا وردفتوتا في كبجمتوتا كيا معرف سبسكرايب بنغوني أوروموتيا akkasuma like godha namoota tokko tokko bira gahee akka namoonni ilaalee namni tokko illee yoo ta'e waan barbaachisu irraa fayyadamu faayidaa argatu. Kanaafi har'a kanin qabadhee dhufee Niskaafeedha buna maashinni warshaan qopheesseef Afrikaan akkamitti kan dalagannu akkamitti dalaynaa kan jedhu. Kanaafi Niskaafee akkamitti kobechiinoo goonaa yookiin ammoo tuyyuu bunoota argitanii yeroo qophaa'u bitamee jedhame haala bareedaa wayiitiin kan arginu. jalqaba irratti aanan kenna hin oo'if aanan kenna ibiddarra kaayannee erga oo'ifannee booda kunoo haaluma argitan kana kuni maashina jechuun maabraatii tokko malee elektirikii malee jechuudha akkanumatti ufumaan kan dalaguudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa warroonni keessattuu biyya keenya jirtan biyyatti bitadhaa hedduu isin fayyada maashina maabraatitti osoo hin sokkeettiin sakka'in akkanuma kan dalaguudha. Meeshaa xiqqishaa wayiitii harkarratti boorsaa keessallee kaatanii bakka fedhaniin hin deematanii isa kana erga qopheeffadhee Niskaafee maankaa tokkoo fi walakkaa itti godhee lamallee ittiin godhanii ani garuu baay'ee akkasitti gurraacha san hin barbaanne bishaan ammoo baay'ee akkaan xiqqoo maankaa nyaataa argitanii maankaa nyaataa san guddaa jechuun tokko yookiin lama kan itti godhan bishaan garuu ammoo tu'an akkanuma itti qicadhee kunoo maankaa kana keessaa amma fudhee namoonni barbaadan hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa asitti sukkaara xiqqoo isiin godhattanii ani sukkaara hin barbaadu guutumaan guututti dhibbarraan dhibbatti sukkaaran barbaadu aananittis godhuun dandeettanii sukkaarri kunooti. Ani garuu sukkaara inumaayyuu guutumaan guututti sukkaara malee waan hojjetaa jiruuf sukkaara ittiin godhuu jechuudha. Warroonni barbaadan sukkaara yoo barbaadan aananitti godha aanan waliin danfisa aanan reef qopheeffannee ibiddarra kaane kunoo haaluma kanaan maashinni kun bootaa wayii qaqqaban qabaa xiqqaa isaa haala kanaan hin dhooyina hin oomachaa ofumaayyoo itti bannee jenne kana males jechuudha. Aayilaandittis shafnee godhuu hin dandeenna maankaa qofallee godhuu hin dandeenna jechuu. Niskaafeen kun akka hoomachaa'u sirritti daran jechuudha. Daqiiqaa tokko akkam hanga daqiiqaa yeroo muraasa kan nutti fudhatu dheera limtii daqiiqaa lamas tahuu mala garuu ani ka aayilaandiin godhee daqiiqaa tokko aayilaandiin akkasitti shafee daqiiqaa tokko naf fudhate. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa haaluma amma argitan kanaan kunoo haala kanaan akkanumatti hoomacheessine bishaan bar waan guddaa miti garuu inni kunoo maashaallah ol dhufeeyyuu argaa jirtan jedhee yaada. Garuu bishaan ani itti godhe maankaa nyaataa lama jechuu maankaa nyaataa guddaa kana lama bishaan baay'ee xiqqoo taheen haala kanaan hoomachaa'ee ufumaan nuuf kobechiinoo tahaa jechuu barbaadeetii kobechiinoo namni hin beekne hin jiru jedhee yaada. Buna hoomachaa'u sanii kunoo haaluma wal fakkaatuun argaa jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Hagana ol guddatee bishaan osoo hin ta'in hoomachuma isaatti ol deeme Niskaafee haala kanaan hoomachaa'aa jira kunoo argitan jedhee yaada. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa haaluma salphaan mana keenya teennee goma lallaaftu mana keenya babbareechisuu fi gagammachiisu akkasuma qalbiin teennallee gabrummaan sammuudha jedhanii mitiiree qalbii teenya sammuu keenya gagammachiisuu qabna. Maaliif jennaanini dirqama waan guddaa bakka waan hedduu qofa yaaduu fi akkasuma immoo alaa qalbiin teenya nu barbaadu osoo hin tahin manuma keenya keessa teennee haaluma salphaan haala laafan maashaallah tabaarakallahu godhachuu dandeenya. Kanaafi namni keenya wal tuffataa maaliif jennaanin Oromootiyaa wallahi namni keenya wal tuffataa wama xiqqoo mana keessatti dalagamu kanallee namoota hedduutu iyyuu afaan biraatiin namni hin barsiifne hin jiru jedha. Maal dirqama afaan keenyan qofa baratuu fi barsiisuun dirqama kunoo aanan haala amma argitan kanaan na oo'ee jira aanan ani wama xiqqoo isiititti oo'ifadhe kun ammoo haala kana fakkaatuun naaf hoomachaa'ee jira daqiiqaa lama ani kan akkanatti rukutee yookiin ammoo dha'ee jedhe akka naaf hoomachaa'u sibiila kana dirqama qabaachuu hin qabdan. Ani asiin dura aayilaand illeen godhe garuu ammoo kana amma waan godhaa jiruuf yaadadhe hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa yoo gadhiise maal qaba nam tokkollee yoo irraa fayyadame mana ofii keessa taa'ee fakkeenyaaf namni hiriyaan si dhufu fakkeenyaaf abbaa manaa kan kee akkas wanna hedduuf jechuu bakka iddoon itti gammaddu hedduutu jira. Ittiin surprise gootee nama barbaade gammachiisuu dandeetta. Kanaaf sukkaara aanan wajjin godhachuu dandeetta. Kunoo aanan haala kana fakkaatuun naa danfee jira. Fidee aananicha kiyya erga inni hoomachaa'ee jedhee
itti naqadha. Ani karama laafaa taheen wama manuma kiyyatti kan fayyadamaa jiru kan isinitti mul'ise malee akkasitti argitanii bismillaahi maashaallah kunoo haaluma kana fakkaatuun jechuu akka barbaaddetti itti naquu dandeettaa. Aanan kan kee yoo barbaadde qirxii adda addaa irratti kaasuu hin dandeettaa jechuudha. Warroonni onnellee haaluma kanaan kaasanii ani garuu amma waan mana keessatti amma ofii kiyyaa fayyadamaa jiruuf jecha haaluma salphaa taheen haala laafaan isin agarsiisuu barbaada. Haaluma kunoo kana fakkaatuun argitan jedhee yaada maashaallah tabaarakallaa. Argitan jedhee yaada. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya manuma keenya keessa teenne haaluma salphaan akkanatti tolfannee dhuguu fi bareechifachuu sammuu keenya mana keenya gammachiisuu dandeenya. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya subscribe naa godhaa, like illee godhaa isiniin jedha. Wal haa guddifnu, wal bira haa dhaabbannu. Viidiyoo kiyya nama hedduun naa gaya. Inshallah hanga viidiyoo biraatiin waan babbareedu waan tokko haphii taate jechuun kan nama hin cinqine kan nama hin dhibne qabannee hanga walitti deebinutti asumaan turtii gaarii horaa bulaa. Subscribe godhaa.